Oduu rifachiisaa. Wanti aadaa bargaarraa dhaga'amu waan dhaga'uuf gurratti namatti ulfaatudha. Waraanni mootummaa namoota nagaa 40 bakka tokkotti ajjeesuutu himamaa jira. Uummata nagaa mana isaaniitii gadi yaasanii rashanan. Miidiyaaleen adda addaa hanga ammaatti nama 40 ol ajjeefamuu ibsaa jiru. Hedduu nama gaddisiisa. Nama 40 duuba yoo xiqqaatee maatii meeqatu jira laata? Shawaa Lixaanaa aadaa bargaatti namoonni 40 ta'an bakka tokkotti ajjeefamuun dhaga'ame. Rogeeyyiin siyaasaa fi dhalattoonni naannichaa akka himaa jiranitti namoonni ajjeefaman kunneen abbootii, dubartootaa fi ijoolleen illee keessatti kan argaman ta'uu ibsamee jira. Ajjeefamuu namoota kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'utti ibsi kenname kan hin jirree fi qaamni itti gaafatamummaa fudhates akka hin jirre himameera. Bal'ina oduu kanaa fuulduratti qorannee kan isin biraan geenyu ta'a. Oduu rifachiisaa. Wanti aadaa bargaarraa dhaga'amu waan dhaga'uuf gurratti namatti ulfaatudha. Waraanni mootummaa namoota nagaa 40 bakka tokkotti ajjeesuutu himamaa jira. Uummata nagaa mana isaaniitii gadi yaasanii rashanan. Miidiyaaleen adda addaa hanga ammaatti nama 40 ol ajjeefamuu ibsaa jiru. Hedduu nama gaddisiisa. Nama 40 duuba yoo xiqqaatee maatii meeqatu jira laata? Shawaa Lixaanaa aadaa bargaatti namoonni 40 ta'an bakka tokkotti ajjeefamuun dhaga'ame. Rogeeyyiin siyaasaa fi dhalattoonni naannichaa akka himaa jiranitti namoonni ajjeefaman kunneen abbootii, dubartootaa fi ijoolleen illee keessatti kan argaman ta'uu ibsamee jira. Ajjeefamuu namoota kana ilaalchisee hanga oduun kun qindaa'utti ibsi kenname kan hin jirree fi qaamni itti gaafatamummaa fudhates akka hin jirre himameera. Bal'ina oduu kanaa fuulduratti qorannee kan isin biraan geenyu ta'a.